YouTuberii fi TikTokeriin yookaan digital marketingiin garaagarummaa guddaa qabu. YouTuberiin akkasumas TikTokeriin hojiin jaraa kontentii create gochuu yommuu ta'u namoonni yeroo kontentii salaalan viiyuudhaan akkasumas karaalee giftii garaagaraatiin kaffaltii dhaabbata TikTok irraa yookaan immoo YouTube irraa argatu. Namoonni baay'een yeroo digital marketing yookaan online marketing gaafa jedhamu YouTuberii yookaan immoo TikTokerii jedhanii madaalu. Digital marketerii wanti kafaluuf immoo bu'aa inni argaturraa bu'aa guddaa argaturraa parsantii muraasa jaraaf kaffala jechuudha. Yeroo ammaa keessatti namoonni baay'een mana ofii ta'anii doolaara 20,000 30,000 akkasumas 100,000 namoonni tokko immoo sanii ol dalaganne jedhanii yeroo ragaa tokko dhiyeessuudhaaf yaalan ni agarra. Kun dhugaa moo soba kan jedhu wajjin ilaalla. Ashama harka fuunii maqaan kiyyaa Abdiidha. Kun sagantaa Forex Digital yommuu ta'u qophiilee waa'ee digital marketing akkasumas waa'ee daldala online karaa gara keessan qaqqabsiisuudhaan sagantaa kana wajjin hanga dhumaa nu duukaa turan Afirraa kenna. Gama biraatiin yeroo ammaa keessatti daldalli gabaa dijitaalaa daran guddataa jira, baay'ee dabalaa jira. Fedhiin namoota dijitaalaa irratti waa bitanii gurguruu akkasumas gabaa dijitaalaa adeemsisuun baay'ee dabalaa jira. Mee haa ta'uutii waa'ee dijitaalaa kana yoo kaafne yookaan immoo digital marketing yoo kaafne akkamittiin jalqabee haala kamiin addunyaa kana keessatti guddataa dhufe kan jedhu haa ilaallu. Digital marketing yookaan gabaan dijitaalaa akkasumas daldalli online kan jalqabe bara 1980moota keessa yommuu ta'u garuu kan guddatee sirrii daraare immoo bara 1990moota keessa. Karaa kaampaanii FTP yookaan immoo FTP technology jedhamuun gara addunyaa yommuu dhufu kaampaaniin kun fayyadamtoota intarneetarraa daataa isaanii sassaabuudhaan digital marketerootaaf yookaan immoo namoota online daldalaniif wantoota yookaan immoo daataa gurguruu jalqabe jechuudha. Daataan kun karaa SEO yookaan immoo search engine optimization jedhamuun karaa digital marketeraa dhufe. Mee asirratti SEO yookaan immoo search engine optimization jechuun maal kan jedhu halaalu. SEO jechuun akkuma wala jennee search engine optimization yommuu jennu karaa ittiin yeroo bara 1990moota keessa namoonni intarneeta fayyadaman akkuma wala jennee dhaabbata FTP jedhamuun tooftaa intarneeta irraa yookaan immoo fayyadamtoota irraa daataa funaananiitiin gara SEO yookaan immoo search engine optimization galchuudhaan dhaabbata Google akkasumas Microsoft fi dhaabbilee Apple biraa wajjin kan wal ta'ameetiin karaa digital marketeroonni daataa isaanii yookaan immoo namoota barbaadan iddoo itti barbaadaniif akkasumas yeroo itti barbaadan filatanii itti dhaabbata ofii akkasumas tajaajila yookaan immoo oomisha ofii itti beeksisanii fi itti gurguratanidha. Wanti sun kan eegale tooftaan isaa namni tokko yeroo Google keessatti dhaabbata ofii akkasumas e-commerce akkasumas story yookaan tajaajila garaagaraa yoo qabaate dhaabbata SEO kana fayyadamuudhaan yookaan immoo Google Ads kana fayyadamuudhaan keyword yookaan jechoota ijoo fakkeenyaaf namni tokko Itoophiyaa keessatti dhaabbata kophee qabaa jennu yookaan immoo kophee oomishaa jennu. Kophee san yoo online irra gurguruu barbaade yookaan immoo gabaa addunyaa baasuu yoo barbaade karaa SEO jedhamuun bara 1990moota keessa fayyadamuu danda'a haa jennu. Tooftaan kunis akkamii fakkeenyaaf namni sun kophee gurguru san yeroo weebsaayitii isaa ran godhu namoonni yeroo kophee jedhanii yookaan immoo shoes jedhaniitiin Google keessa search godhan
bu'aan sarchii isaanii dafee kan bu'u websaayitii nama saniiti jechuudha. Namni sun yeroo namoonni kophee barbaadan websaayitii keessa seenanii yookaan immoo Google keessa seenanii yeroo sarchi godhan rizaaltii nama SEO fayyadameetiin promote godhee dafee bahaa jechuudha. Sababa saniin dafee gurgurtaa raawwataa akkasumas maamila barbaadu yeroo barbaadu akkasumas nama barbaadu bira qaqqabuu danda'a jechuudha. Mee amma digital marketingiin eessa gahee jira kan jedhu haalaallu. Yeroo ammaa keessatti akka ragaan bara 2018 mul'isutti lammiileen Ameerikaa parsantiin 90 ol osoo gara stoorii tokko hin deemin akkasumas iddoo waa bitan tokko hin deemin mana ofii taa'anii waan bituuf deeman san online irraa laalanii godhanii gara sooshaal miidiyaatiin karaalee garaagaraatiin waan san mirkaneeffatanii gara suuqaa yookaan immoo gara gabaa waa bitachuu deemanii imalanii jechuudha. Kan jechuun osoo waan bitatan san hin beekin manaa hin baranii jechuudha. Hangana tokko digital marketingii yookaan immoo daldalli onlaayinii fagaatee jira. Even namoonni meeshaa fi tajaajila isaanii akkasumas oomisha isaanii onlaayinii irra gurguruu hin dandeenye iyyuu kan beesan akka maamilli dhufee qaamaan dhufee isaanii irraa bitu onlaayinii irratti ta'aa jechuudha. Sababa kanaan gabaan dijitaalaa yeroo ammaa keessatti addunyaa irratti guddatee jira. Yeroo gara parsantii addunyaatiin ilaallu lammiileen addunyaa kanaa yookaan immoo fayyadamtoonni intarneetii addunyaa kanaa parsantii 50 ol osoo gara suuqa qaamaan dhaqanii waa bitan hin dhaqin dura online irra jalqaba yookaan social media Google's ta'a Microsoft akkasumas dhaabbata Safaricom yookaan immoo akka Apple'tiin ta'uu danda'a online irra jalqaba check godhanii yookaan immoo ilaalanii madaalanii gatii isaa saayizii isaa akkasumas filannoo isaa biraandii wantoota adda addaa waan isaan inspire godhu yookaan immoo waan fedhii isaaniitiif madaalamu awwala ilaalanii gara stooraa deeman jechuudha. Mee erga kana jennee booda gara biyya keenyaa haa deebinu. Biyya keenya keessatti gabaan dijitaalaa baay'ee xiqqaadha. Garuu carraa guddaatu jira. Maaliif Itoophiyaan biyyoota addunyaa keessaa namoota yookaan immoo biyya lammiilee baay'ee qabaachuudhaan beekamtu. Haa ta'uti malee garuu fayyadamtoonni intarneetaa baay'ee xiqqoodha yookaan immoo lammiilee miliyoona 120 keessaa namoonni onlaayinii fayyadaman gara namoota miliyoona 23ti. Akkasumas isaan keessaa namoonni digital marketing irratti bitanii waa gurguran immoo baay'ee xiqqaadha. Gara hawaasa keenyaa hawaasa Oromoo gaafa deebinu immoo hawaasni keenyaa hirmaannaan isaa akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti gama dijitaalaa kan jiru baay'ee xiqqaadha. Garuu fuuldura irratti wantoonni baay'ee sirraa'uu danda'an akkasumas wantoonni baay'ee jijjiirama fiduu danda'an jiraachuu danda'a akkasumas waan abdii namatti horuu jira. Sababni isaa maal inni yeroo ammaa keessatti fedhiin namoota akkasumas fedhiin oomishni smartii yookaan meeshaalee elektirooniksii smartii ta'an babal'atu fakkeenyaaf wantootni akka telefoonaa, laaptooppii akkasumas taabileettiin dijitaalaa kun babal'atuun namoonni baay'een yeroo ammaa keessatti osoo manaan bahiin akkuma information baay'ee mana taa'anii argatan sanitti manuma taa'anii waan bitachuu barbaadan san bitachuu barbaadan. Sababa kanaan amma yeroo ammaa keessatti carraan dijitaalaa guddachuu deema garuu hanqinni baay'een jira hanqinni fooyya'uu qabu hanqina keessaa inni guddaan hanqina ogeessa dijitaal marketingiiti. Jalqaba irratti gara qophii keenyaa gaafa seennu waa'ee SEO kaafnee turre yookaan search engine optimization bara 1990moota keessa dijitaal marketingiin kan eegale karaa SEOtiin jennee jirra. Fakkeenyaaf social media marketing yookaan immoo gabaa social media gama biraatiin video marketing jira, email marketing jira, blogging and affiliate marketing jira, website marketing jira, paid search and contextual advertising jira, search engine marketing jira. Duraan SEO yookaan immoo search engine optimization jennee jirra. Amma more trend ta'ee kan dhufe search engine marketing ta'ee kan dhufeetu jira jechuudha. Gama biraatiin immoo biyya keenya keessatti dijitaal marketingii maal fakkaataa eenyutu dalaguu danda'a eenyutu barachuu danda'a ulaagaan barbaachisu maalinni hanqinni jiru eessatti haala kamiin wanti kun fooyya'a eenyufaatu waan kanarratti hirmaachuu danda'a ulaagaan akkuma wala jennee hangam tokko ulfaataadha baay'ee salphaadha immoo baay'ee ulfaataadha kan jedhu akkasumas biyya keenya keessatti dijitaal marketingii yookaan immoo daldala onlaayinii jalqabuudhaaf wantoonni chaalenjii namatti maali kan jedhu sagantaa keenyatti aanu keessatti ilaalla jechuudha. By the way, keessatti wanti ani kaasuu barbaadu karaa forex digitaaliin akkasumas dhaabbata yookaan immoo miidiyaa forex entertainmentiin qophiilee waa'ee digital marketing yookaan gabaa digitaalaa irratti qophiilee baay'ee waan hawaasa keenyaaf chaalenjii baay'ee
itti ta'e tokko furmaata gochuudhaaf deemu akkasumas hubannoo waa'ee digital marketingii yookaan waa'ee gabaa digital marketingii akkamitti namoonni gara social media irratti daldaluu danda'anii akkamitti namoonni jijjiirama jireenya isaanii akkasumas jireenya hawaasaa karaa dijitaalaatiin fiduu danda'an kan jedhu qophii digital marketingii yookaan immoo forex digital kan jedhu keessatti ilaalaa jechuudha. Osoo qophii kennan xumuriin dura garuu qabxii tokko kaasuu barbaada. Namoonni baay'een yeroo digital marketingii yookaan online marketingii gaafa jedhamu yuutuubarii yookaan immoo tiktookari jedhanii madaalu. Yuutuubarii fi tiktookariin yookaan digital marketingiin garaagarummaa guddaa qabu. Yuutuubariin akkasumas tiktookariin hojiin jaraa kontentii kireet gochuu yommuu ta'u namoonni yeroo kontentii sallaalan viiyuudhaan akkasumas karaalee giiftii garaagaraatiin kaffaltii dhaabbata tiktook irraa yookaan immoo yuutuub irraa argatu. Garuu digital marketingiin baay'inaan dhaabbilee garaagaraatiin ni kaffala. Inuma kaffaltii fudhachuu sun ta'in kaffaltii kaffala. Kaffaltii yuutuubiidhaaf hin kaffala, feesbuukiif hin kaffala, instaagiraamaaf, tiktookaaf hin kaffala. Akkasumas tiwutaraa fi liinkidiin ni kaffala jechuudha. Kaffaltiin fudhatu ni kaffala. Garuu wanta sirra beekuu qabnu namoonni yuutuubarii yookaan immoo tiktookaroonni galiin isaanii kennamu kaffaltiin isaanii kennamu kan dhaabbileen yuutuubii fi akkasumas tiktookiin digital marketer irraa fudhatanii isaanii kaffalanii jechuudha. Kana jechuun digital marketeriin yuutuubarii fi akkasumas dhaabbilee social media akkasumas internetaa ta'aniif maddi galii isaanii digital marketeriidha. Digital marketerii wanti kafaluuf immoo bu'aa inni argaturraa bu'aa guddaa argaturraa parsantii muraasa jaraaf kaffala jechuudha. Kana jechuun digital marketeriin yeroo ammaa keessatti hojii filatamaa akkasumas hawaasa addunyaa irratti baay'ee jireenya salphisuudhaan kan beekamu kan jireenya karaa salphaa ta'een akkasumas madda galii guddaa ta'e akka argachuu dandeenyu karaa itti nu gargaaruudha. Galatoomaa ulfaadhaa qophiin keenya asitti daawwatee jira. Dhimmoota reef kaafne irratti immoo sagantaan keenya of duraa baay'ee karaa kanarratti xiyyeeffatee fufachuudha ulfaadhaa.